Koi ka from sa gaba tu jira bar from sana mati walu buya sejauh jira bar alor gere. Guys lu buya follow kora. Lubuye ina jogna wali aku tanundi ke sana di pala men kone lubuye follow koran. Lu buya follow kora Arafat ini wajah ni khabar gab tu tesan internet tesan. Guys follow kora. Aye from sa tiasa kete kopi. Lu buya tu kop set. Aye. Ano tama dapat. Sabi ang kali-kali. Aye tu kopi. Gosoota Oromoo shanan naalaka. Gosoota Oromoo shanan naalakai. Tumarte? Yaa. Egaa si gaafa inni dhufaatu. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf ana akka atikkatti kanatti hin beeku waan hin beeku maan jaan dabbaalameetu hidhaatu mitilleedha waan hin beeku qofaan irratti biyyaasa. Akkamitti hin beekne politika itti bareentuu maal jettee ijoollee akka dhaabataa turre. Okay, ayyee qoy laali. Fadii Khan. Ani Oromoon beeka. Oromoon qatabbootti hin beeka. Oromoon ilmaan lama dhalatti hin beeka. Ilmaan lamaan isaa Booranaa fi Bareentuutti hin beeka. Bareentuunti ilmaan shan dhale. Booranni sagal dhale moo maal torba dhalees warri yoo jira ka Booranaa already hin beekon. Ka Bareentu maashana seetiin hima ati kana gaafatte kami garuu. Ani gosoota Oromoo shanan si gaafadhe ka bareentumaati. Gosoota Oromoo shanan hin beeku. No, laal waan akkanaatti jira Oromoo keessa hin jira akkamitti hin beekne. Fakkeenyaaf gosoota Oromoo gurguddaa shan jedhee Odaa Oromoo shan jedhee sirna gadaa shanan Oromoo jedhee sirna shanan gibee jedhee wanni akkanaa kun akkuma sirbaa caalu keessa kaa'amaa turetti hin baay'ata. Kanaan gosoota Oromoo shanaa yoo yateette sikkoo mandoo, ituuf hubbannaa, sikkoof goona kanneen raayyaa fi saboota gosoota Oromoo shanan kana keessa ati guyyaa tokko viidiyoo waraabdee gosa ituu jedhu hin balleessinaa. Akkamitti Oromoo balleessuun jedhamu wanni kun fakkeenyaaf. Okay. Oh Arafat, wanni ati barbaadde mana galee. Dabbaa salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamitti balleessuun. Si deebisa qoy. Mee amma ati guutaa ka jiruu ta'eetii fi xiyyanaa soyitu isaa waamuma gaddaa soyita. Ati jalqaba si yaalachaan ture jalqaba na yaalachaa turte diddeeffattuun harkaa si fudhatee bara keerratti sirraan fadhee xiyyaafteetii deebina rakkoon qabu sagantaa nuu qabeeyya. Tolfadheetiin gaasuuf akka jedhee kanaa sagantaa wayitu hin jirtu waa'ee gandummaa dhiisi nama 212 kana fooloo na goosisi kaan biyya kaan gubatee fooloo na goosisi. Asbayitii Arafat asbayitii fooloo na godhaa jiru manni beeksisuu godha tokko jaha lammaffaa bakka jirtuu fi hojii kan keetiif waan barbaadillee asumaan beeksifadhu. Nama hojii kanaati siin beeka. Dhugaa baanta dabbal ati dabbal nageenya si jaaladha jette malee viidiyoo waraabdee wayii hojiitti jallee naa beeksiste. Arafat eeggatana dubbisuu giftee bootaan abdii sirraa muree bar. Sittaaree jira baran maasi dubbisuu dhiisanii ani haalumaan naan bijjaayini malee maa qofa. Okay. Haalumaan naan bijjaayini malee. Guys, warri follow raan qabne Arafat follow godhaati. Arafat viidiyoo bayitiif beeksisi bakka jirtuu fi dalagaa jala beeksifadhu asumaanuu uummanni si haa baru. Namni dulleen si beekaa garuu akka tasaa namni sanni geenye yoo jiraate bakka jirtuu fi waan dalayduu fi akka silaa barbaaddu fi akka silaa namni si qunnamuu fi waan silaa uummata kana tajaajilu nutti himi afaanuma keetiin. Laa namni nan beekne jiru an Dubaay jira akkasuma warrootni huccuu barbaadan waan garaagaraa barbaadan na bira argattan isin jaa uummata jaalalaa uummata fiqirii akkasii wal jajjabeessu amala haa godhannu. Yeah, thank you. Anillee fidooni waraabaa rakkoon qabu. Warri follow raan qabne asumaan follow godhaani. Firoomsaa waan ati na gaafatte Oromoon gosoota shan qaba. Gosa Oromoo san keessaa gosa tokko maqaa yaamtee inni balleessine jettee kagatte laa hin jenne akkas hin jenne. Idoo gorte viidiyoon ni jira ammallee deebitee argatu kan keessa. Viidiyoon ni jira waraabuu qabno amma fakkeenyaaf na veteriyaadha wal kana jira. Viidiyoon arkeetu jira viidiyoo san keessatti gosa Oromoo san hin balleessine gosoota Oromoo shan osoo hin taane gosoota Oromoo gurguddaa shan. Fakkeenyaaf sirba akka wanni fa'aa dhageeffatte sirba liibee. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Yoo na jaalate waa'ee gandummaa keessaa bahi itti seeraan haasa'e ani moo gandummaa namaa soqonaan dheessa. Bar gandummaa irra jiru dubbisee isaa nagaamatu jira malee. Maa fooloo nan goone isaa maaliif nan dubbisne jechuu kiyya keessaan. Si dubbisa wallahi si dubbisa lubbuu si dubbisa inshallah ya rabbi. Fatu yoo fatuun bilbila kaasuu baate si dubbisa garuu fatuun akka bilbila hin kaafne adara. Sejamar TikTokin gubatee hin deebi'aa. TikTokin gubatee hin deebi'aa karaa keessaatti mokkorodhu TikTokin hin deebi'aa. Noora kon qabu abbaa jala. Fooloo raayis ajaan qabu. Nageetta firoo ani fooloo raayillee ajaan qabu dhimma foolootillee qabu khabar baadhina godha kan barbaanne hin dhiisa. Ani fooloo raayillee guddaa hin qabu fooloo fillee hin jiraadhu dambaan kana beeku na beeka. Dabbalee na beeka jee ada kan fooloo bisaa yoo ajaan qabne. Waan jechuu barbaade. Dhagamaa irraa sagaleen fayya. Dhagama baddu 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 mootitti.
dubbadhu qashti. Okay. Dabbal dhageerta. Dhagaan jira dubbadhu takkaa gaafiin deebisaan adhiisi please. Dubbadhu. Lakki bakka follow godhaani warri as jirtan namni dhibbara wanni kunniin follow godha. Bara akkaawuntiin si kana masirriitii firoo kiyya akkatti namni fooloon goone bar namni hundi irraa qaba bar akkaawuntiin si kuma dhibbaaf jaatame wayii qaba akkaawuntiin bakka nama si qabu manni isii ittiin beeku sanii bar namni as jiru kun hundi amma fooloo irraa qaba dhugaan seen jaala. Laa sanii miti dabbal dhageetta. Dhageetta dabbal ani jechuun follow rice guddaa hin qabu like rice guddaa hin qabu qoosaan isinitti godhu jira ani nageessi gaafachuu dhufee viidiyoo kana waraabdu. Akkana jajjabeessitu akka sanummaaf hin dhufe malee ani follow fi guddaa ka qabanoo irraa hafata nama follow jiraatu miti. Nabeetallee yaada. Anjal komoo bara ugaa tolu dura sentu ngadde ilaalee tiktokin keetu maas lekkate gusmaan badde bar fani akkati gootu malee akkati follow hin teenu niin beeka gaaz warri irraan qabne godhaa fasumaan nurra koon qabu. Waan barbaade naasi godhe shaallaa guddaa na beekan ani na beekan kana beeku na beekan dhimmarraan qabu follow. Dhugaadha. Jaalallee keetoo kiyya pilis hin dagatin dhugaa rabbi lubburraan si yaala darfaat isuma dhugaa. Siraan jaalatte kana. Arafaat naaf wal jaalanna dabbal namicha fokkota. Way fokkota bareedaa kiyyaani namummaan inni isa madaala namummaa namaatiin madaala malee bareedinni illee maal xiqimii qaba. Akkas habiibti biraavoo. Ati uffata dalaitaa modeelisti illee kan waliin taatu si hojja malee kana jaldeessa. Wallaahi wabillahi karim modeelistiin isii maddii yoo dhaabbate tolu anaa hin beektu malee ati. Ndee. Wallaahi. Wallaahi dhageeffadhu. Dabbal dhageetta. Aarootiyya. Wayya lubbiyya. Takka farratti already ilmi namaa kuni namummaa isaatii fi kabajaa isaatii fi daraja isaan laaltan malee bareedina dhubbattee dhuydu si galee ati sammuutee si bareeda. Gubbaan keessa bareedu Habibti. Tarbootaa itti barbaadu. Akkasii firoo. Shanyii isiin taateen beekamaa. Laal Arafaat dhageeffadhu an kasiin jedhe amma fakkeenyaaf anaafati yoo modeelisii waliin dalagne hin bareenna. Walirraa fakkaan amma fakkeenyaaf yoo Wallaahi billaahi walirraa deemtan. Oi dabbali wajji yoo dalayde yoo jaldeessi sirraa uffata xalabate malee Oromoon hin xalabate dheebee tasamuu kiyya keessan dhufu. Wallaahi billaahi kasii miti. Arafaat maddii dhaabbadhee suuraa kee ati farfaadha godhata mataan kan kee dhugaan sitti hima. Si galee amma. Arafaat asumaanuu saboona firoo qoyoo gutaka. Aaruutiyya wallahi Dubaay dhufuuf hin deema yeroo biyya ishaallee wala garraa. Waa wayitiif hin dhufuu deema nama wayinaa bilbilee beeksisa achiin dhufu jiraanu yoo rabbi jeen dhufa ji'a lama ji'a sadi booda. Gaafaan dhufee daraa rabbi akka wala garuu akka suuraa wajjin kaanu Arafaat. Wallahi billahi dabbal koy suuraa caalaa ati kamitti viidiyoo takkanaa waraabiniin sin jedhee bar. Ani si yaadin ati na yaada jechuun ka Arafaat amma na gaafatte mana timti malee wallahi billahi qalbii keessaa nan dhufne. Firoo muyti irra qabime. Hangana sin joo eeggatta. Okay naa balleesse dhiifama bajjitiyya amma waraab. Amma si jechaan firoo buusa laala garte. Akkanan sin joo. Nu hin beeka. Yaa. Situ ko deema jadi. Hangana sin joo eeggatta. Laki. Enture. Situ ko deema sin jan. Situ ko deema. Tukun tulakan. Ma anum beeku. Situ ko natti bakka tukun qabda. Hin qabdu sin. Komentira. Dabbal das na jetta baran. Suka miti warna medun das ya. Ada waktu kalau terle. Amma gata karif kau nille. Bakka daga mau antakan senja lubi ya. Oh. Bakka annama siasa tiga wentin talana beita akan setin talu karana bani fikir disi sentin tala dalaga tetis sis nintin tala insyaallah Dubai nin dufa gafan fikiru surah wajin kana darabbe. Me amma gizena laltu me akka jette Oromoo na kila cina da itimi gawa da itimi denya kana kam me kam na rambarenne yo nordo fitira. Dhugaa dubbachuudhaaf sirraa bareedu qofaa miti. Inuma sirraa bareedde tolcha sirraa bareedde. Jechuun ammantiin talu dhisi guys. Amma maaliif ciisutti hin jira. Siyyaara takka illee dhuunne. Yoo inni tolfadhee ol ka'ee. Naagalee bara yaadni kee naagala dabbar. Ka galuuf inuma galaa bar. Yaa dhugaadha. Kanaafuu
yeroon qad jee tasgabbaa'ee fedhii haasawaa qabuun amma kuma jarratti laafii geessee beektaa seenu fin turre yaa ciisaan jira kuma agartu mataa filanne beektaa Arafaat ni mul'ataame. Dhageettaa dabbaan. Ka galuuf inuma gala. Nama san ka የለም እንደዛ والله والله abjuun kiyya dhugaa si dawwala bakka duraanuu waan itti si dawwaluu dhiisanii beektaa si dawwalaan okay walii galle alo lubbuyyee muudina qabatti moo dhugaan handa keenya masin ወይ ሸበካክዬ والله العظيم وبالله كريم شبكاكية دبال اوكي سي بالبلا تكاو سي بريسا وان جرولي ناسوينا ويفاكية دبال بقى فدو جر قبر راكاسين سيجالة كاتوري ايغ نقالا انا سيجالة تاتوني بيتا اكا ولا قرر لي ايغا تمان توري اما كنا والد بفنا جرا ولي سنة قرر كوبي دا كوبي دا اوكي ويلكم بقى نجا نبتة قرر دبال لما سياسة بقى كانت Dhageetta. Sindaga. Ofteetiin jira dadaan oftee firiitee jira deenya kana mee akkamitti mee viidiyoo akkamitti fiigzeen senoon hordoftu na fakkaata barbaara afaan maas jaladha jette malee silaan hordoftaa. لا سين هردفا لا في قتل نين هردفا فيديو قتس نين هردفا ججيرا ما كقبدونين بيا خبران ججيرا ما هنكتي سرقاتين جرا غرو وقتي بيلا أبا جلا تقطع يعني وان تكوان أبني أبا نندو بندو بكون غاري ميجن ديسه أما بران ideologically basista politics ninu badda akan matu ismu berapa itu yo kana ninu badda wana titu berbada nagala wana tiadus nagala wani ngodus beha wali ngonus beina wan tevi undafu welcome to the balne kadabal politics bagana gangara the balu turtulle singene jira simanne rakon kap baga fritat wallahi يا بقى فريقات بقى بلسبات كيفتية ايه مسبل بلقرو لا انا ما ورنا اي نبال مالي فين جاني بيتا نسو دا دغانا بيتا نما هدو واي يبچو فلو ميتاني خنا فين جا كرو مودي سكبتا كرتنا Animo, akamu di siting ka banana beitalle. والله Nam beitot. Ay anim biya kagaru man ko ni mudi si kabal karti jaw. Ay ni bilbil suruga, oson sob. والله مدينة كبتاجر تديرو يا ربنا باسات ولا ما قالت عرفات بقى مرة تلجرا والله اسمه رجع عرفات كان سرعة لبر أكمل تدبر تخان أكمل تتيج تخان أكمل تير تخان سجله بتا مريب نو بقى بريدا خيا أنا مال جت بيكتا في فيديو سنجان عرفات سرينو سو دقيتا دبر دقيتا يا أنا برجع أنا منني نبيه فيديو بني سنجان ويه شو خاسنا دقيتا واي فاخيا دبا دواني سنجان دقيته maal jettime na dhageessaa naan jee please rabbi sodaadhu dhageettaa hin jeen na dhageessaa afaan oromoo qulqulluu orjinaala Akkasiin jedhe okay maal jette beektaa Oromoon? Osoo beektuu hubaa wajjii. Hasi gala naagala giftitiya ati ijoollee magaalaati bara wallahi naagala osuma beeknuu hubaa wajjii wallahi
Dabbaa salaamu alaikum nageetti. Bultiin Okay, gifti. Yaa naagalee jira hedduu galatoomii jabaadhu si barreessa. Hoggaan asirraa gabbee si barreessa ammaan tana okay? Akka nama fooloo walirraa qabnu takka si goggodaa. Yaa boo fooloo walirraa hin qabnu naa deebisiree ati. Indee fooloon kiyya hoggaa takka guutuu sirrii jira bar. Karoofta. Yaa okay. Akkasitii osoo beektu hubaa wajjii yaa naagalee jira in the politics leader dictator dha bakka ati dhugaa ariif no. Bata maskala. Oromanya. Okay. Oromanya Oromees. Afaan Oromootiin ati nama siyaasaati jabduudha. Baga nyaatti. Walaa kabanyu. Ruuza Dubaay hin baana waan biraa hin baanu. Ruuza Dubaay wayin siimi akkas zannaan. Okay, manatti. Way jiru Dubaay maal jee kan simu yaada bala maashaallah tabarakallah. Jannata fakkaatti mi? Osoo nyaanne quuftaa bar. Iyyumaan laalte moo? Iyyumaan laalte moo? Iyyumaan laaltee quufte? Maal jettee dabbaal? Iyyumaan laaltee quufte? Ijumaan laalteetu ni quuftaa osoo nyaanne. Yaa salaam. Dhugaa rabbi sagaleen keetu hedduu qulqullaa'ee hedduu tole sagaleen kee akka duraanii caalaa. Walaa kabanyu taabee hanqalaqqaliin. Maal jechuun? Ay bakkuma nagaraala isa dhugaati wallaahi. Wallaahi sagaleen kan kee baxaama Dabbaadhati warra isaati isa. Ani warma dabbaali ijoollee mootiitti baran. Harargee haadhoo. Akka nama nan beekne godhatti bara dabbaalati warra isaati isa. Fooloo walirraa qabna. Ala awwa muudisi. Wallahi muuditi yaa. Siyaasa. Awwa siyaasaan sumaaf galtee ammoo. Na hordoftaa iyyee siyaasni akka akkasii gal. Dubbii tana siyaasaa seen. Siyaasaa seen dabbaal dubbii tana. Okay, rakkoon qabu bakka anis niin baasii barreessa inshallah warra biyya. Fooloo deebisi garuu ayyee. Mee fooloo akkamitti sii deebisa bakka sii deebisanii hin qabdooti. Mallattoo diimaa takkaa jira akkanatti chaaqi yoo deebisuu dadhabdees rakkoon qabu. Mallattoo diimaa takkaa asirraa balleessi. Qoy mee geema taphadhaa geema guddaa taphadhaa faamiliin qabu akkamiin mislaa geema guddaa taphachuuf haree qabadhee. Dhugaa rabbii geemallee taphadhu geema akka taphattu si goona. In support in TikTok in big game of Lubuye in Arafat. Miliku kamalat kagem kacawata ka Arafat ka Dubai ka Gibano. Okay? Dabbaal walaa kabanyu. Gaafa irra duraa'u namoonni na boochisan maal dalagaa jirtu? Eenyu ammoo? Waan san argaan ture baraanumaa godhe mariiseetiin gallakkiseetti hirmaanne beekaatiin gasti irraa hafe malee live social san harka keessaa hin qaba. Osoo waan san uummanni kun nu batu garuu sii galee jira waan agachuu barbaade. Osoo wanni sun eegalamin dura sirriitti hin beekaane waluma mari'anneeti. Eegammoo inni eegalameedha wannoo ta'e boodaas bilbilee waa walinaasuu inni qabna. Hordofaatiin ture akka isin gartanitti hin jiru malee bakka isin gartan keessaan ture sii galee. Khalaas. Akkasii geemalee taphachuun hin fadhaa wajji jirraa. Akkasiin siin jedhaa. Akkasii sareen osoo beektu hubaa